Bari kun sobayita waan dhugaa immoo dhugaadha kun jecha uummata dabarsaatonni waan yadannoo adda yaadachiisa. Akka nagaan Gooftaa sifatu. Sifisa ta'u akkam fayyaa kee nagaadha. Fayyaadha. Fayyaa. Baga jedhu bultee amiin baga geessate. Amiin baga geessate. Akkam jirtu daawwattoota qophii daandii wangeelaa shoo biyya laafee keessanii qophii keenya karaa yuutuubii karaa feesbuukii karaa telegiraamii dhaggeeffachaa jirtan hunduma keessanii baga dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan 2013 isin gahe. Fayyisaan dhalateera ifa guddaa arganneera. Fayyisaan dhalateera. Tole ayyaana bara 2013 akkamtiin dabarsite bara 2013 akkamtiin argite? Baay'ee waaqayyo isa eebbisu ayyaanni bara 2013 ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee kan namatti tolu kabajuudhaaf deemaarraa kan namatti tolu baay'ee qophaa'aadha waan hundumaan jechuudha daandii. Haa ta'u akkamitti maal fakkaata mana kee keessatti maal qabaatu qophaa'aadha. Bari 2013 akkuma beektu bara cimaa ture barachi amantoonni mana waaqayyootti dhaquu dadhabanii online warri biyya alaa teknooloojii adda addaa fayyadamuun online fayyadamuudhaan waaqayyoo waaqessaa turedha. Barri kun egaa akkuma isaatti waldaa kiristaanaa cubsiisee bara baay'ee cimaa ture akkasumas bara miidhaas faayidaas keessatti argamu jira. Bara raajonni soddomii addatti baay'ee jiranidha. Baratti wangeelli dhugaa waaqayyoo eenyudha waaqayyo kan kaase inni dhugumaan wangeela kan lallabaa kan jiru baratti adda baafannedha. Raajonni kaanii nu rakkisaa turanii namoota baay'ee jeeqaa turanii yeroo koronaa irratti bara akkasiidhuma saatii akkasiidhuma jedhanii dubbachaa turanii kun immoo koronaan akka yoo arginu raajonni kun ofii akka isaan uumanii dabarsaa turanii waan adda nu baheef barri kun bara miidhaas qabu faayidaas qabu jennee ilaalla faayidaa. Yeenni faayidaas miidhaas ni qaba garuu beektaa nuti kan as keessatti haasofnu miidhaas haa ta'u faayidaas haa ta'u ijji keenya yaadni keenya qalbiin keenya isa nuuf fannifame Kiristoos Yesuus isa dhufe isa immoo deebi'ee gara abbaatti ol ba'e isa dhufuuf immoo jiru isa laallannee deemna dhaamsi keenyas ergaan keenyas yaadni keenyas kanuma waldaan kiristaanas kanuma lallabdi. Inni guddaan kanumadha. Inni guddaan ergaan keenya inni guddaa wangeela sagalee waaqayyoo lallabuudha. Sagalee waaqayyoo nama hubachiisuudha. Nama waa'ee wangeelaa hin beekne immoo lallabuudha. Dhugamuusaan bira ga'uudha. Jechuun daandii bara 2013 kana keessatti qophii ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee akkamitti qophooftee jirta? Ni kaayyoon keessa karoora keessa asirratti maal yaadaa jirtanii? Dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitaa. Dhuguma jetta bara 2013 booda hojiiwwan adda addaa hojjechaa turre ergasii immoo waaqayyo gargaaree karaa sooshaal miidiyaa kana irra dhufnee hojii hojjechuu eegallee isa duraa karaa adda addaa hojii wangeelaa hojjechaa turre yeroo barataa turres anammoo eebbifamee raasisuun eebbifamne ati yeroo eebbifamtu dubbatta waaqayyo gargaaree ani eebbifamee jira immoo hojii eegaleen jira. Bara kana karoora adda addaan qaba. Karaa sooshaal miidiyaa dargaggoota karaa wangeelarraa kan jiran karaa dhugaa wangeelichaatti deebisuudha. Namoota nama gowwoomsuun daldala adda addaa keessa galuun maqaa waaqayyoos maqaa amantii keenyaas wangeelas balleessaa jiran kana ifaa ifatti sodaa tokko malee wangeela abdii godhadhee waaqayyoon abdii godhadhee saaxiluuf baranitti kan dhufu. Tolee baay'ee kan nama gammachiisudha waaqayyo si haa eebbisu. Haa ta'u akkamiin karoorfatte bara kana? Anillee akkuma kana hidhannoon koo fi kaayyoon koo fi gara tuukootiin kana hojjechuudhaaf yaalu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannifame sana dhaloota hundumaatti lallabaa dhugichi dubbachaa waan soba ta'e soba jechaa waan dhugaa ta'e immoo dhugaadha kun jechaa uummata keenyaa fi saba keenya gidduutti hojii keenya kanaan hojjennee dabarsuudhaaf qopheessu. Bara darban keessattis yeroo hojii hojjettu sooshaal miidiyaa irrattis ta'e karaa keessaa ta'e wanti muudannoon garaagaraa wanti si qaqqabanii jira hoo jiraatanii daawwattoota keenyaaf ifa goota. Eebbifamee fayyuu akkuma ati beektu yeroo wangeela lallabdu wangeela hojjechuun waan xiqqoo miti gatii nama baayisaa. Ani wangeela abbaa wangeelaa miti yookiin immoo paasterii miti yookiin soortuu miti ani akkuma nama tokko sooshaaliin barumsa mataa koo baradhee namtudha. Garuu qaawwaa karaan arginu immoo duuchuu jedhee tan gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufee churchii keessa waaqeffadhan ture. Mudannoo adda addaa jira beektaa sooshaal miidiyaa kanarratti inni tokko si arrabsaa inni tokko immoo jawaadhu siin jedhama
Inni tokko immoo waan gara gaabbaatti siin jedha. Maqaa sitti maxxansu keessumaa ani kan hin daganne bara 2013 yuutuubiin keenya akkuma beektu cufamuu ba'ee ture. Nurratti cufsuuf yaalii adda addaa godhamee ture. Waaqayyo nu gargaaree yuutuubiin keenya siin cufamnee jaraa baanee jirra. Cufamuun yaalii hedduun godhamee ture. Utuun nama waan godhini waan adda addaa dubbatamee jedhamee ture. Inni mudannoo cimaa natti ta'e rakkina guddaa natti ta'e immoo akkuma beektuuni kan nuti fayyadamnu iddoo adda addaa moobaayilii amiitoonii moobaayiliidha istuudiyoon keenya har'a asitti hojjenne borii iddoo gara bakka dhannee hojjenna iddoo hojjennu taa'uti murteessinee hojjennu unis beekna sababa rakkina gara garaa waan qabnuufi iddoo hojjennu namatti mul'isuun barbaannu waan ta'aniif miidhaa karaa adda addaa nurra dhufuu danda'a waan ta'eef jenneetu mudannoo nama mudatu keessaa inni guddaan yeroo keessummaa affeerudha. Keessummaa daandii wangeelaa inni affeerama. Keessummaa daandii wangeelaa affeeruuf yeroo namoota gaafadhu namoonni baay'ee ishinaan jedhanii fixanii xumuranii ergan iddoo hojii kootii ba'ee eeyyama fudhee ba'ee haa booda adda na jiraatu. Maalidha miidiyaan keenyaa jedhanii erga dubbannee fidnee booda miidiyaa akkasii hojjennaa dargaggoota barattoota turre keessumaa yeroo barattoota turre namoonni baay'ee gargaaranii nu ilaalan turanii egaa yuutuubii jammalee waggaa baay'eedha nu gargaaraniidhaan amma immoo bara kana immoo erga affeerrachuuf ishinu jedhanii booda yaada adda addaa kaasu keessumaa namoonni biyya keenya keessa jiran keessumaa warreen bibbeekamoo isaanii warreen wangeela lallaban kun yeroo gaafannu deebii adda addaa nu deebisu yeroo tokko nu jennaa maaliif akkasaa kana nu deebisan hin beeknu inni guddaan garuu mudannu hedduu qabnaa kana dubbachuus hin barbaadu amma karaa isaanii yoo waaqayyo jedhe isaanis namoonni baay'ee keessuma kana dhiyeessi daandii kana dhiyeessi jedhamee nu ergu karaa feesbuukii yaadatte yoo ta'e sana dhiyeessuuf asumaan amsanii qabu daawwattoota keenya yaaliin duubonaa kuni keessummaa daandii wangeelaatti namoota isin jettan gaafachuuf dhugaa wangeelichaa baasuuf maaf kana jettan raajii ta'es abbaa wangeelaa ta'es maaf kana jettan wangeela keessaa maa baata jennee gaafachuuf yeroo hundayyuu nu eeyyamamaadha yeroo keenyarraa hojii keenyarraa kunnee hojjechuuf eeyyamamaadha garuu namoonni isin jettan suni eeyyamamuu miti eeyyamamuu yoo ta'anis waan isaan barbaadan hin beeknuuni fedhii isaanii booda adda kutuu kan hin beeknu waan ta'eef kanaafidha kan nama isin jettan isin affeeruu dadhabne jechuu barbaadan. Bakki waaqayyo si haa eebbisu. Kun egaa yeroo tokko hin ta'a. Atis immoo kana daattee abdii kee guutatanii jabaachuutu jiraata. Maaliifi bakka na waan tokko hojjechuudhaaf kaatu yeroo itti waan tokko hojjechuuf karoorfattu waan biraas immoo dhufee wallaansuu nama qaba. Yeroo kana immoo ati immoo isa darbitee agarsiisti yaaddee kaayyoo kee mul'ata keessa jiru sana ilaaltee yoo deemte mo'ichi kan kee waan ta'eef jabaadhu hin jabaannaa walumaan wal bukkee jirra daandii. Walumaan hojjechaa jira guutiin keenyas isumaanis ifa guddaa arganneerra fayyisaan dhalateera. Waldaa keessatti hojjechaa hojjettu si beeka. Karaa miidiyaas akka hojjennu karaa sooshaal miidiyaa si beeka. Mee daawwattoota keenya hojii akkamii hojjetta charchii keessatti? Charchii keessatti ijoollummaa kee kaasee maal hojjechaa jirtu? Tolee ijoollummaa kootti kaasee ani waldaa kiristaanaa Makkaana Yesuusii keessatti kan guddadhe. Achi keessatti wangeeluma mootummaa waaqayyootii kan lallabnu kwaarii keessattis akkasumallee wangeela lallabuudhaanis barsiisus yoo ta'e isa kanas nan hojjedha akkasuma kan biraa yoo jiraate walaloofaas hojjechuudhaaf nan danda'a. Nan danda'atu hin ta'in kennaa waa kennaa qabdudha. Osii deemanii walaloo baay'ee dandeessaa baay'ee hojjettasi irratti. Atoo istiimee maali kennaa tajaajilli waldaa kiristaanaa keessa yeroo baay'ee deddeebisa waaqayyo si haa eebbisu yeroo baay'ee deddeebita seenadha. Mee maal tajaajilli waldaa kiristaanaa keessatti maali hojjechaa jirta akkamiin jabaatta? Waaqayyo guddaa si eebbisu akkuma ati beektu ani waldoota adda addaa keessa ture waldoota afaan keenyas afaan Arabaa keessas tureera. Ijoollummaa kaasee anis waldaa Makaana Yesuus keessatti muddadhee waldaa Makaana Yesuus keessatti qabamee muddadhee Makaana Yesuusiin luboonni Makaana Yesuusii sirriitti wangeelaan na qomsotanii na guddisanii kanaafidha ammayyuu wangeelii muun qaba kanan jedhu namni dhuunfaa mul'achuu hin qabu wangeelli mul'achuu qabu kan jedhee luboonni barsiisanii durii luboonni gurguddoonni barsiisanii wangeela ofii dhokatanii wangeela beeksisu turanii
Isni yaadi isaan ijoollummaatti na keessa kaan suni ammayyuu na keessa jira. Kanadhaa ani ijoollummaa keessa achumatti guddadheen koree mucoolii keessatti guddadhee mucoolii keessa waaqeffachaa ture, waarii keessa waaqeffachaa ture. Ammas koree adda addaa keessa jira. Koree mucoolii keessa daa'imman nan barsiisaa, koree dargaggoota keessatti nan tajaajila. Tajaajilli kun inni guddaan inni jabaan ግን mucoolii guddisuudhaani. Kennaan kos mucoolii guddisuudha. Mucoolii wangeelatti guddisuudha tajaajilli kun amma inni jira. Eebbifamaa eebbisu. Qophii keenya gara xumuraatti kennee jirra. Daandii guyyaa ayyaana irratti mudannoo ati qabdu maali? Dhuguma sitti muufi ayyaanni mudannoo adda addaa yaadachiisa. Keessumaa mudannoo dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos baay'een jaalladha. Ayyaana jaalladhu keessaa Waaqni Yesuus Kiristoosii fi dhalachuu Yesuus Kiristoos baay'ee waaqee jaalladha. Keessumaa dhalachuu Yesuus Kiristoos yeroo kana gaa mana keessatti ittoon faan hojjetama, lukkuun faan hojjetama, lukkuun kun yeroo hojjetamu nan jaalladha. Yeroo tokko maalan godhe beektaa ayyaana kana gaa nuti beektaa yaadannoo cimaadha kun maalan godhaa maatiin baasuuf jedha ayyaana kana. Ani xiqqoo waan durii waan qibaatii qabu kana baay'ee fudhadhan amma garuu fudhachuu hin danda'u. Yeroo cikaa daanqoo sarara isaa beektaa shoorbaa isa jira akka shoorbaatti irra ta'a. Bichaa mbaa beektaa irraa siidaatama hojjetanii kaawuu isa dhugdamu beektaa kaanii deemuu akka maatiin hojjetanii isa kaanii deemuu maalan godha beektaa isa fudheetanii simii xinnoo tokko jira. Kan ittiin malaata isheedhaan dhaqee fudhee gaafa hin jedhu natti cimte beektaa fooliin ishee achuma yaadi qonni guddaa isan ture. Lukkuu keessa hanqaaquu kaafu hanqaaquu nyaachuudha. Gaafa ni ilaalu xinnoo gaafa nu asii baatee kana keessas yoo labaadha. Fiigee bahee badeetan funyaan keessa si ganda baatee akka itti fiigee mana keessaa bahe. Ishee kana inni raanfadhu maatii kee yeroo ijoollummaa kun fayyadama isaa waan hin beekne ani hin beeku callisee fuudhee waan ijoollummaadha. Waan ijoollummaa ta'eef nama mudata. Waan nama mudatee jechuudha. Waanuma jiru. Kanan dhiisu kana baay'ee nama mudateera. Waan nama ajaa'ibsiisudha. Jaallatamtoota qophii daandii wangeelaa shoo ayyaana sababeeffachuun haala gaaffiif deebiin bara 2013 maal keessa akka darbe kan isin dhiyeessine ana obboleessa keessan daandii eebbaa fi akkasumas obboleessa keessan Faayisaa Dabbumaa wajjin taanee kan isin dhiyeessine amma kanuma irratti xumurraa YouTube keenya, Telegram keenya, Facebook keenya follow nu godhaa, Telegram keenya join nu godhaa, YouTube keenya immoo subscribe nu godhaa, notification on godhaatii maatii keenya ta'a walii wajjin wangeela lallabnaa. Ayyaanni kun kan badhaadhinaa kan nagaa kan biyya keenyaaf tokkummaatti fidu haa ta'u ayyaana gaarii nagaatti. Fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneerra. Fayyisaan dhalateera.